Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleewwan koo kam jirtan fayyaa keessanii? Fayyaan keessan lafa jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Aafiyaa keessan bakka jirtan maratti isiniif haa guutamu isiniin jedha. Hadhaa wanni qabadhee dhufe waa biraatii miti. Waa'ee Obsaa Ahmadii asirra deddeemaa jira. Haalli sun na yaachisee naaniin akkuma taa'ee yaadetti waa xiqqoo irraa haasaa jedheetiin dhufe. Obsaa Ahmad jechuun karaa YouTubetiin maqaan isaa karaa YouTuberaa beekamaa awwalaati. Obsaa Teknoo jedha. Obsaa Teknoo kun yeroo jalqabaatiif nama appilikeeshina garaagaraa barnoota garaagaraa karaa YouTuberaan nu barsiisaa turedha. Hundumti keessanuu hin beektan jedhee yaada. Hadda akka deddeemee haalli isaa haasa'amaa jirutti baay'ee yaachisaadha. Suuraan isaas footoon isaa garaagaraa deddeemaa jira. Fayyaan harka Rabbii jira. Egaa obboleewwan kun wanni jechuu barbaade. Fayyaan is harka Rabbiiti. Fayyaa dhabuun is harkuma Rabbiiti. Kan fayyaa nama dhowwus kan fayyaa nama kennus Rabbuma erga ta'e. Garuu obsaanii dadhabina akkasiin qabu. Yoo beekumsa ta'e nama ofii isaatiif iyyuu nama gargaaruu danda'u gurbaanii namni itti haajamu, nama hawaasni itti haajamu, nama lammiin itti haajamu. Beekumsa dhabeetis miti, addunyaas dhabeetis miti. Fayyaan harka Rabbii jirti erga ta'e egaa Rabbumaan namarraa fuudha fayyaa. Haala inni amma itti jiru sun akkan suuraan isaa mul'atutti suuraan isaa kun baay'ee murteessaadha. Suuraarraa namatti haala suuraan isaa itti jiru kanatti waa nama yaachisu baay'ee na yaachisee naan akka mataa kootitti na yaachisee irraa haasa'u dhufee ajandaas godhachuu fanii miti ana yaachisee waan na keessa jiru kanaan akka isin naaf dhageessanu godhe malee yookaan ajandaa godhadhee deddeemsuu fanii miti waa biraatii fanii miti. Garuu fayyaa harka Rabbii jira. Obboleewwan koo hundumti keessa kanneen amantii fedhe keessa jirtan isin hundinuu afaan beektanuun amantii qabdanuun Rabbiin kadhadhaa. Inshaallah Rabbiin fayyaa isaa guutuu kennee fi as gabaabinatti guyyaa dhiyoo keessatti fayya jechuun Rabbiin nu haa dhageessisu. Hundumti keessanuu kan fayyaa qabnu hadhaa asirra deddeemnu kun kan fayyaa qabnu hadha teenya waliin haasofnu kun kan fayyaa qabnu hadha wajjiniin deemnu kun fayyaan akka harka Rabbii jirtus gaafa haasa'uu deemnus gaafa hojjechuu deemnus gaafa waan tokko dalaguu deemnus fayyaan harka Rabbii jirti. Fayyaa qabdan Rabbiin isin hirkaan fudhatanii fayyaa jechuun waan laaftuu miti. Kennaa namni ofirratti hin beekne tokkoffaan fayyaadha. Waan ta'eef obboleewwan koo Obsaa Ahmadii du'aayii godhaa fi isiniin jedha akka Rabbiin fayyaa isaa deebisutti. Akka jedhamutti mataatu rakkoo mataattu qame waan akkasii jedhanii haasaa jiranii. Garuu viidiyoon qabatamaan argame jiru ilaamaatti Rabbiin fayyummaa isaa nu haa dhageessu. Viidiyoo isaas haala inni fayyaa hin qabne arguurraa haala inni fayyaa qabu nama argu Rabbiin nu haa godhu. Akkasumatti obboleewwan koo amantii fedhe keessa jirtan du'aayii kadhadhaa fi amantii keessan du'aayii kadhadhaa fi Obsaa Teknoo namni wallaaltan hin jirtu. Karaa YouTuberaatiin beekamaadha. Gurbaan kun duraan nama barsiisaa ture, nama faayidaa nu godhaa ture hin beektan isin hundinuu. Nama muuxannoo qabu, nama barnootas qabu, nama dandeettii fedhe keessa qabu. Guyyaa 2-3 dura ani duraanii YouTube isaa subscribe isaa godhee jira. Gurbaan kun ture erga badee ka'ee dhufe akkuma isin hubettanu turee badee ka'ee dhufe wanni badee jiruu fi haala viidiyoo keessatti ibsee jira. Wanni badee jiruu fi viidiyoon duraa dalage Rabbii walitti na buusa. Wanni viidiyoon duraan dalage sana waan Rabbii walitti na buusu keessatti of hubadheetiin dudduubatti of deebi'ee beekaa aalima gaafadheetiin erga inni Rabbiin walitti na buuse viidiyuma kanaa hin hojjedhu jedheetiin dhiisee ka'ee deebi'ee hamma immoo haaliin itti jechuudha dhufe waan Rabbiin walitti na buusu hinumaa gonkumattuu hin hojjedhu. Dilii koo kutaa tokkoffaa jedhee hanga 3tti dilii kooti kutaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhee hanga 3tti viidiyoo waraabee jira jechuudha. Viidiyoo isaa guutuu akkuma inni gadhiisee dhaggeeffataa ture. Guyyaa 3 duratti viidiyoo tokkos gadhiisee jira. Guyyuma kana keessatti fayyaa Rabbiin namarraa fudhachuu jechuun baay'ee nama dhiba. Nama beekamaadha. Nama amma sa'aatii ammaa kana keessa maamila YouTube'n isaan maamila 153 ol qabudha.
nama beekamtii nama birattis qabu hawaasa keenya biratti nama beekamtii qabu kanaafuu obboleewwan keenya du'aa godhaa fi du'aa irma godhaa fi wal biraa dhaabbannu dandeettii dandeenyuun du'aa amantii qabnuun du'aa waliif haa kadhannu isinis kan fayyaa qabdanu fayyaa keessan ofirratti habeettanu namni dhagiseedhaa kana fayyaa kun harkaa fuudhamaa jechuu beekaaroo hin jiru kan walitti yaaduudhaa fi kan walitti yaadu baay'atee jira kanaafuu walitti yaadoorra waliif yaadnu du'aa waliif hagoonu du'aa obboleessa keenyaaf hagoonu isiniin jedha kanaafuu yaaduma hammuma kanan ibsadha jedheetiin dhufe obboleewwan koo galatooma ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha akka du'aa gootanuuf inshaallah abdiin qaba fayyaa kana namni hundinuu itti rakkachuu mala nu hundi keenyaayyuu itti rakkachuu mala haala kamiin itti rakkannas hin beeku haala kamiin fayyaan nurkaa fuudhamaas hin beeknu haala kamiin fayyaan keenya hanqina godhatanis hin beeknu kan fayyaa namaa kennus rabbi kan namarraa fuudhus rabbi erga ta'e nuti wanni itti godhuu qabnu warra fayyaa hin qabne keessattuu nama fayyaa hin qabne nama kaleessanuu wajjin hin jiru hadha nu biraa haala kanaan haqleen hirrina sammuuti jedhanii suuraan isaa kun baay'ee tokko nama gaddisiisa obboleeyyan suuraan isaa kun baay'ee tokko nama gaddisiisa hin argitan jedhee yaada suuraa akkanaa kanaan kaasanii jiranii viidiyoon biraas immoo haala qabannee indikeeta jiru qabannee walitti dhumna jedhanii inshaallah viidiyoo fayyaa hin qabne arguu isaarra viidiyoo fayyaa qabu akka arginee gammannu inshaallah abdiin qaba kanuma na rifachiise naanin viidiyoo kana akka waraabuna godhee galatooma ulfaadhaa kabajamaa hanqina jiru koomentii jalatti na barreessaa fayyaataa ulfaadhaa